Guyyaa har'aa waxabajjii 27 bara 2024 ganama naannoo sa'aatii 11tii kaasee amma waaree boodaa sa'aatii 1:00 waajjira dhimma alaa kan Amerikaa US State Department isa jedhamu fuulduratti miseensonni hawaasa Oromoo naannoo DCdhaa wal ga'anii hiriira nagaa godhanii turanii. Xiyyoon hiriira kanaa mootummaan Itoophiyaa inni saba Oromoo fixuudhaa fi namoota dhuunfaattis gurmuudhaanis iddoo adda addaatti mana hidhaatti ugguruu, ajjeesuu, mana irratti gubuu, mana wajjiniin gubuu inni godhamu kuni shororkeessaan godhamu kuni dhaabbachuu qabaa kan jedhu waamicha gochuu fi hiriira ta'edha. Kanatti aanee kan jiru waa'ee hiriira kanarratti wanta ta'e akkasumas immoo namoota tokko gaaffii gaafadhee kan qophaa'edha. Akka isin dhaggeeffattaniin isin affeera. Fayyaa ta'a. We demand justice. We demand justice. We demand justice. We demand justice. War no. War no. War no. War no. Peace yes. Peace yes. Peace yes. Peace yes. Peace yes. Peace yes. Abiy Ahmed is a terrorist. Abiy Ahmed is a terrorist. Ethiopian Prime Minister is a killer. Ethiopian Prime Minister is a Abiy killer. Ahmed is a terrorist. Abiy Ahmed is a terrorist. Ethiopian Prime Minister is unfit to lead. 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 No justice in Oromia. No justice in Oromia. No justice in Oromia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No peace in Oromia. No peace in Oromia. No peace in Oromia. No peace in Oromia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. Stop extrajudicial killing in Oromia now. Stop extrajudicial killing in Oromia now. Stop state-sponsored Stop state-sponsored terrorism terrorism in Oromia. in Oromia. In Oromia. In Oromia. Stop the war in Oromia. Stop the war in Stop Oromia. the war in Oromia. Stop 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 extrajudicial killing in Oromia now. Stop extrajudicial killing in Oromia now. Stop human rights violation 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 in Oromia now. Stop bombing Oromo civilians now. Stop bombing Oromo civilians now. Stop drone attack in Oromia now. Stop drone attack in Oromia now. Stop drone attack on Oromia farmers now. Stop drone attack on Oromia farmers now. Stop burning Oromo village now. Stop burning Oromo village now. Respect human rights now. Respect for human rights now. Stop. Amma yeroo kanatti luba Saamu'eel Jabeessaa wajjiniin nan jira. Luba Saamu'eel duraan dursee nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u attam jirtu. Amen. Magaba kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko. Amen. Akkam jirtu hundumti keessanuu Dr. Keenya akkam jirtu uummannis kallattiidhaan hordofaa jirtan nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Baay'een isin galateeffadha luba. Guyyaa har'aa har'i waxabajjii 27 yookiin Juun 27 yeroo ammaa kanatti State Secretary bira jirra. Dhimma alaa Ameerikaa jechuudha. Dhimma alaa bira jirra. Maaliif addanatti argamtanii sababni isaa maali? Egaa guyyaa har'aa Washington DC State Department irratti uummanni Oromoo asitti wal qabamee jira. Sababni isaa waan Oromoo irratti ta'aa jiru, biyya keenya Oromiyaa keessatti waan ta'aa jiru. Sagaleedhuma waan godhullee yoo dhabne sagaleedhuma uummata keenyaallee taana jara cina mana keessatti godhachuudhaaf walitti qabamanii ala jarrachitti balballi itti cufamee gubatanii daaraan isaanii ba'ee nutti dhaga'amuu qabaa. Uummanni keenya irrifatee jira. Waraanni Oromiyaa keessa gaggeeffamaa jiru amma wadaa hin dhaabbanne. Uummanni keenya hidhamaa jira. Inni dhaa jiru yaada isaatiin waa tokko tun qabaatiin yaada ilaalcha siyaasaatiin kan hidhamee gaazexeessonni adda addaa mana hidhaa keessa jiru hin hiikamne.
Gati kanaatiif uummanni keenya boqochuu qabaa. Jarri hidhamanii kamuu qabu. Ajjeechaan Oromoo irraa dhaabbachuu qabaa. Shororkeessitoonni fannoo naannoo Amaaraa irraa dhufanii uummata Oromoo yeroo yeroodhaan shororkeessan dhaabbachuu qabu. Oromiyaa keessaallee daangeffamuu qabu. Kana addunyaa irratti iyyachuudhaaf jara sagalee hin taaneef sagalee ta'uudhaaf jara hidhamanii jiran hiiksisuudhaaf jara mana isaaniitii buqqa'anii manni isaanii gubatee qabeenyi isaanii gubatee jaraaf birmachuudhaaf waan goon hundumaa sagalee isaanii addunyaatti dhageessisuudhaaf as dhufnee jirra. Baay'ee galatoomaa. Rakkinni saba keenyarraa bara dheeraa ture akkuma beektanii amma immoo nutis gam kaanii keessumaa dargaggoonni Oromoo itti cichanii ofirraa lolaa saba isaanii eeguuf itti dhamaa itti du'aa itti dhiigaa jiru. Saba isaa kaanirraa maal ta'e gama jettu saba biyya keessa jirurraa maal ta'e gama saba biyya ambaa jiru kanarraa. Egaa hundumtuu waan danda'e gochuu walii birmachuu wal dhaga'uu ajjeechaa walirraa dhaabuu hidhaa walirraa dhaabuun baay'ee barbaachisaadha. Uummanni keenya waggaa dheeraa qabsoo keessaa uummata turedha. Silaa yoona boqota fudhachuu iyyuu qabaa ture. Garuu yeroo hammaa kana akka argaa jirrutti namni mana isaatii ba'ee deemee deebi'uu hin danda'u. Magaalaa Finfinnee keessaa naannoo Oromiyaa adda addaa maatii isaa gaafachuu iyyuu dhaqee maatii dubbisee yookaan cidha godhatee yookaan gaddallee ga'ee deebi'uullee hin danda'u. Yeroo ammaa kana mana isaatii ba'uu hin danda'u. Gatii kanaatiif isa kana Oromiyaan eegamuu qabdi. Nageenyi Oromiyaa eegamuu qaba. Tokkummaa saba keenyaa keessaa alaan eegamuu qaba. Uummanni keenya karaa danda'e hundaan wal hubatee rakkina amma keessa jiru isa jalaa ilmi haati abbaan jalaa du'ee jiru itti birmatanii jajjabeessuudhaan isa manni jalaa gubate isa waan nyaatu waan dhugu dhabee jiru isa lafatti boqotu dhabee jiru isaaf birmachuudhaan waan qabnuun gargaaruudhaan akkasumas immoo jara hidhamanii jiranuuf wanti nu dandeenyu sagalee ta'uudha. Jarri biyya bakkee jirru qabeenya keenyaanis yeroo keenyaanis sagalee keenyaanis uummata keenya isa hidhaa keessa jirus hiiksifachuu waraana Oromiyaa keessa jiru immoo kanaan dura akka jalqabamne mariin marsaa lammaffaa deemee waraanallee dhaabbisuu hin dandeenye mariin sun itti fufee waraanni Oromoo irraa yoo xinnaatee dhukaasni dhaabbachuu qaba jennee amanna. Gatii kanaatiif mootummaan Ameerikaanis mootummaan uummanni addunyaarra jirus waraana Oromiyaa irra jiru nu dhaabbisuudhaaf nagaadhaan marii nagaa isa fakkeessaa utuu hin ta'in marii nagaa geggeeffamee sabni keenya dhaga'amee waan isa barbaachisu akkaataanni akka saba tokkotti ofii murteeffachuu danda'u isa kanatti sagalee uummataa kana dhaggeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanumaaf as baane inni biyyaas inni alaas wal hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo rakkina amma baay'ee uummanni keenya keessa jiru kana wal qabannee ba'uun baay'ee barbaachisaadha. Wal dhaga'uun kanaafu ana abbaa amantaan gaggeessuudha. Ana abbaa amantaa kanaatii sanaatii utuu hin jedhin akka sabaatti amantaanuu kan jiraatu waaqeffachuu iyyuu kan dandeenyu. Manni qulqullummaa manni waaqayyoo kan itti waaqeffannu nagaa kan ta'u sabni keenya yoo nagaa ta'edha. Biyyi nagaa ta'uudha baannaanu dhanneeyyuu waaqeffannee galuu hin dandeenyu jechuudha. Gatii kanaatiif hundumti keenya kanarratti biyya keenya nagaa taasisuu diimokiraasiin mirgi namaa akka kabajamuuf karaa dandeenye hundumaan irratti hojjechuu qabnaa jechuun fedha. Baay'ee galatoomaa. Amma karaa adda addaa warri itti gaafatama fudhatanii dhimma siyaasaa Oromoo geggeessan jiru. Addi bilisummaa Oromoo jira, waraanni bilisummaa ABO jira, maayinni Oromoo Federal Congress Federal KFO Congress Federaalaa Oromiyaati. KFO jira. Akkasumas immoo namooti siyaasa maannoo hawaasa keessatti dhageettii qaban jiru. Jarreen kun maal gochuu qabu? Saba keessumaa saba wajjiniin hariiroo jiru cimsuudhaan maal gochuu qabu jettanii waa'ee isaanii itti yaadanii beektu? Akkuma gaaffii godhu waan taane maal ta'uu qaba? Yoo maal ta'eeti bakka geenyaa jettanii yaaddu? Egaa akka Oromootti akka saba tokkootti akka saba biyya qabuutti jaarmiyaa adda addaa qabaachuu dandeenya. Jaarmiyaa siviikii qabaannaa, jaarmiyaa siyaasaa qabaannaa, jaarmiyaa amantaa adda addaa qabaannaa.
kun hundumtuu uummata jireenya gaarii akka inni jiraatu fedhii uummataa akka inni ittiin eegamu uummanni akka dhaga'amu biyya akka fooyyoftu biyya akka gara guddinaatti deemtuudhaaf hundumtuu gara danda'ameen gara ijaarsa qabuun jaarmiyaa qabu sana hundumaanii ijaaramee kan jiru hundumtuu irratti hojjechuu qaba jechuudha. Kanammoo gochuudhaaf akka saba tokkootti gaafa walitti dhufnee akka Oromootti haasofnu jaarmiyaan siyaasaa, jaarmiyaa amantaa, jaarmiyaa siviikii akkuma jirutti ta'ee garuummoo waan tokko waloodhaan waliin qabna. Waan waloodhaan waliin qabnu kana waliin haasa'atanii nageenya Oromiyaatii fi bilisummaa uummata keenyaa akkamitti eegsisnaa inni jedhu kun yeroo yeroodhaan irratti mari'atamuu qaba. Maaliif haalli biyya keessaa yeroo yeroodhaan jijjiiramaa jira. Guyyaa ganamaa fi guyyaattuu waan biraa ta'aa, galgala waan biraa ta'aa jira. Addunyaanis akkana jijjiiramaa jira. Kallattii addunyaan ittiin jijjiiramu kana gaanfa Afrikaa sun ittiin jijjiiramaa jiru kana akkasuma immoo biyya keessatti waan jijjiirama deemu kana alalaallu uummanni keenya maalirraa buufachuu qaba. Gara fedhu sanatti waan barbaade sanatti akkamitti geeffachuu qaba isa jedhu cimsee irratti kadhachuu irratti mari'achuu qaba barbaachisaadha. Jirri gaggeessitoonni amantaallee uummata keenya tajaajila gatii ta'eef sheekonnis paasteroonnis qeesonnis akka keenya amantaa adda addaa waaqeffannaa keessa jirri jirrus amantaa keenyaan waaqayyo ganamaa galgala waa'ee biyya keenyaa kadhachuu qabna. Waa'ee saba keenyaa kadhachuu qabna. Waa'ee tokkummaa saba keenyaa, waa'ee nageenya biyya keenyaa kadhachuu qabna. Kana kadhachuun waan miti. Akka siitizinii tokkotti immoo akka Oromoo tokkotti immoo gumaacha waan gaarii ta'e irratti gumaachuudhaaf beekumsa keenyaanis humna keenya waan dandeenyeeni uummanni sirratti akka hirmaatu affeeruu qabna jechuudha. Yeroon ammaa yeroo baay'ee murteessaa ta'edha jechuudha. Rakkinni isaas cimee dhufeetu jira. Uummanni keenya onneen isaa onnatee cimeetu jira. Yeroo ammaa kana wanti gara boodaatti deebi'u hin jiru jechuudha. Garuma fuulduraatti qabsoon kan inni deemu yeroo fudhachuu danda'a. Garuu amma barbaadallee yoo fudhatee akka inni boodatti hin deebine akka inni gara fuulduraatti gara fedhii uummata keenyaatti deemu hundumti keenya amma dandeenyutti inni sagalee qabu akka keenya carraa mijaa'ee fi bakka Ameerikaanii kana soddoo biraas biyya biraa jiru sagalee ta'uudhaan inni biyya keessaa immoo wal hubachuudhaan rakkina xiqqisaniitu waan bu'aa buufatan guddifachuudhaan irratti hojjechuu qabu. Baay'een sin galateeffadha. Lubaasi waamaa jiru deemaa ulfaadha baay'ee galatoo. Har'a luba Saamu'eel gidduu keenyatti argamu maaliif akka iddoo kana jirru gabaabsanii amma tokko dubbatu achii booda barraan itti nuufuuf. Tolee. Waaqayyo abbaa keenyaa kan nu eege guyyaa har'aa immoo bulluqni yeroo ammaa dijitii 3 keessa galee bakka jirutti hundumti keessan uummata keenyaa isa biyya keessa jiru sanaaf waan gochuu jara bira dhaabbannee jajjabeessuu rakkina keessa akka jirri ba'anu biratti argamnee qaamaan yoo dadhabnee sagalee ta'uudhaan asitti rakkina waan Oromiyaa keessatti fi saba keenya irratti ta'aa jiru kallattiidhaan addunyaan dhaga'ee jarri biyya keessa jiranus immoo hojii badaa uummata keenya irratti balleessaa hojjetanurraa akka jarruuf qusatanuu fi sabni keenya immoo jabaatee walii birmatee rakkina keessa jiru keessaa akka ba'uu fi sagalee ta'uudhaaf kan dhuftanii jiraattonni Washington DC, Maryland, Virginia jirtanoo kanasitti walitti qabamtan State Department itti guyyaa har'aa galata guddaa qabdu. Waaqayyo abbaa keenya tokkummaa keenya nu cimsee akkasuma waan gaariidhaaf waan haqaa waan dhugaatiif jara du'aniif sagalee ta'uudhaaf jara manni irraa gubatee sagalee ta'uudhaaf akkuma torban darbe dhageenye finxaaleeyyiin fannoo dhufanii uummata keenya cidarra turan illee balbalatti cufanii jaraaf jara birmachuudhaaf dhufe xiyyitiidhaan gubaa mana irratti gubane akka jiranuun achitti daaraa akka isaan ta'anii odeeffannoo dhageenye jirra baay'ee nama gaddisiisa. Kallattii adda addaatiin Oromoo ajjeesuun Oromoo mana isaarraa baasanii dhanna isaa yookaan qaama isaa hir'isuun akka barbaadan nama barbaadan Oromoo barbaadan qabanii hidhuun mana isaa gubuun qabeenya isaa balleessuun yookaan immoo gubuudhaan rakkina adda addaa keessa uummata keenya jiru kanaafi mootummaan Ameerikaanii as State Departmentitti kan argamne mootummaa biyya keessa jiru irratti amma biyya bulchaa jiru kana irratti dhiibbaa godhee waraanni Oromiyaa keessa jirus rakkinni jiru sun hundumtuu akka nu dhaabbatu gaafachaa kanumaaf asitti argamne waraanni Oromiyaa keessa jiru kanaan dura marii
faallee godhamee waraanumallee dhaabbisuu hin dandeenye ceasefire gochuu hin dandeenye ummanni keenya kanarraa kan ka'e baay'ee rakkina guddaa keessa jira maraa ba'ee galuullee hin dandeenye kanumaaf dhiibbaa garee lammanuu irratti goonee ummanni keenya waraanni dhaabbatee waan qabu gaaffii siyaasaa immoo karaa siyaasaatiin sabni keenya mirga argatee waliin dhufee walitti dhufee mari'atee murtii akka inni argatu yookaan immoo sagalee isaa akka dhaga'amu akka taasifamuuf mirga bilisummaadhaan walitti qabamuu sana Oromoon akka Oromootti argatee akkamiin deemnaa biyya keenya akkamiin gaggeessinaa saba keenya akkamitti gara fuuldureetti ceesisnaa isa jedhu mirga the right to assemble walitti qabamuu gatii qabanuuf kun immoo mirga namummaa keessaa kan madde gatii ta'eef ofiin of bulchuu amma dhumaatti waan barbaadan murteessachuus immoo mirga ofiin of bulchuu mirga namummaa keessaa kan madde konstitushinii biyya sana keessas konstitushinii Oromiyaa keessa jirus gatii ta'eef kun hundumtuu jira akka hojiirra hin oolle karaa adda addaatiin nu jalaa daangeffamaa jiru inni kun hundumtuu fixatti akka nu ba'u ajjechaan Oromiyaarraa Oromoorraa akka dhaabbatu hidhamtoonni siyaasaa hundumtuu kallattii tokko malee mana hidhaa keessaa akka nu ba'anu akkasumas immoo sabni keenya manni irraa gubate ijoolleen jalaa duute hundumtuu Waaqayyo jara gaddanii jiraniif jajjabina akka kennu mootummaan kun immoo silaa mootummaa amma jedhamee amma achi jirutti sagalee uummataa yoo dhagee kana ta'uu dhabaannaan garuu uummata ajjeesaa uummata hidhaa itti fufuun akka hin danda'amne akka baruufi jechuudha karaa biraatiin nu gaasa'uu fi karaa amantaa ortodoksiin keessa jiruun gara durii qeengizaatii duriitti yookaan immoo bara nugusaatti bara nu deebisan sanatu jira waan ajaa'ibaati kutaa Wallagga adda addaa ofiin of bulchuu mirga kennameefi konstitushinii keessatti mootummaadhumaan illee karaa adda addaatiin lixa Wallaggaa ba'aa Wallagga jedhamee Horroo Guduruu jedhamee karaa adda addaatiin jiru sinodoosiin inni 5 kiiloo jiru sun abbootii Oromoo daangessee mana keessatti ala barbaade hidhee ala barbaade hiikee akka jirru uummata isaanii hin eebbisne abbootii keenya achitti guree qabee akka bara qeengizaatii durii sana Paappaasii tokkoof amma kutaa Wallaggaa akkuma jiru walitti qabee kutaa 7 kutaa lallabaa 7 amma kennutti ga'ee jira faallaa gaaffii uummataa deemaa jiru kun hundumtuu gaaffii amantaa utuu hin ta'in jarri deebii siyaasaati kan itti kennaa deemaa jiran uummanni keenya kan inni barbaadu kana miti hidhamaa jiru dararamaa jiru karaa amantii ortodoksiitiin illee bilisummaa argatanii afaan isaaniitiin qaddafatanii barachaa hin jiranu istiraatejii achi keessa jirus waa tokko hin jiru kanumti rafiitiin dhowwee as bayaanee jirra akka jiraattota Washington DC'tti isa ta'u akka amantaa ortodoksiitti gaaffii kana hunda qabna egaa Waaqayyo immoo gaaffii keenya nu dhagee uummanni Oromoo waan barbaadu waan fedhu sana akka inni argatu Waaqayyo humna nuuf ta'u Waaqayyo nu haa dhaga'uun jedha galatooma. Tole ani waan gabaabduu jechuu barbaada. Oromootni har'aas jirtan I think galata guddaa qabdu jedha. Maaliif Oromoon yeroo dheeraadhaaf gara waggaa 40 asitti hiriira godhaa ba'an. Hiriirri yeroo dheeraadhaaf godhamaa ture uummata keenyaaf sagalee ta'uudhaaf. To be voice for the voiceless Oromo back home. Kanaaf asitti deddeebi'aa ture. Har'a asitti wal ga'anii voice ta'uun yoomiyyuu caalaa barbaachisaadha. Yoomiyyuu caalaa maaliif barbaachisaa? Har'a uummatni keenya biyya jiru duris rakkoo keessa akka ture hin beeknaa zamana Hayila Sillaasee zamana Dargii zamana Wayyaanee rakkoo keessa akka ture hin beekne kanarraa garuu kanarra jiru uummata keenyaaf yeroo hamtuu yeroo hadhooftu kunis kan ta'u maaliifi nama maqaa Oromoo dhaatee achi keessaan bahee jedhutu masaraa qabatee mootummaa biyya sanaa qabatee jira. Inni akeekni inni qabu tokkichi kan inni fiixaan baasuu barbaadu afaan Oromoo balleessu afaan Oromoo balleessee afaan biyyaa kan turetan afaan Amaaraatiin bakka buusu aadaa Oromoo balleessu Oromiyaa qabsoo uummata Oromootiin dhufte sana addaan diddiigee balleessuudha. Kana nama hojjetutu Oromoon dagatee nu keessaa bahe jedhee gowwoomaa jira.
isa kanatu har'aas dhaabbachuu keenya kan akka malee gatiitti kennu. Namichi kuni mootummaan amma jiru kuni waan inni Oromoodhaaf godhu waan inni lafarratti godhutu agarsiisaa jira. Maaltu ta'aa jira har'a Oromiyaa keessatti? Waggaa jaan inni mootummaa irratti dhufe keessatti Oromoon indirectly waraana jala bulaa ture. Duraan Oromiyaa irratti calqabee achi kana cabsee warra kaanitti deebi'a jedhaa ture. Uummatni Oromoo gidiraan irra ga'u sun hundi utuu jiru, beelli irra ga'u sun utuu jiru, abadan OPDOdhaan gadi jennee hin bitamnu, dabarsinee of hin kenninu jedhee xiiqiidhaan jala dhaabbate. Waan sana fuudhee amma Oromiyaa hunda keessatti wal ga'ee jira. Har'a Oromiyaa keessatti namni mana isaarraa fuudhamee hidhamee utuu seeraan hin ta'in mootummaan silaa nama hidhe firdi beetti dhiyeessee koortiitti dhiyeessee koortiin mana hidhaa keessa akka turu itti murteessutu irra jira. Warra koortiin gallakkisellee balleessaan qaban jedhee gallakkisellee hoogganoota adda bilisummaa Oromoo qaqqaalii har'a kan suraa isaanii baannee as dhaabban mana hidhaa keessatti deebisee dhoowwee jira. Warra biraa hin hiika. Kan Oromoo yoo ta'e garuu namni dubbatuuf hin jiru. Mootummaan isumaa anatu Oromoodhaaf dhaabbata jedha. Akkanatti Oromoon gidiraa guddaa keessa seenaa jira. Kan biraa kan Oromoon qabsaa'ee fi afaan isaa afaan biyyaa akka ta'u, afaan Oromoo afaan biyyaa akka ta'u, ijoolleen isaanii afaan sanaan baratanii akka afaan biyyaa ta'uuf qabsaa'aa ture. Har'a afaan Oromoo kaarikulamiin gaddarame tokkoffaadhaa jalqabee Oromoon akka afaan alagaatiin barutti tahaa jira. Kuni alatti baay'ee dubbatamaa jiru kanatu tahaa jira. Dur yeroo ijoollee turre sanatti deebi'aa jira. Kuni Oromoon falmachuu dhaabee jennaan waan itti jiru qabsootti jiru dhaabee jennaan Oromiyaan nuyi jennu abjuudha. Oromoon akka uummata tokkootti nuyi jennu abjuudha. Akka yookaan akka Xaqilaa Gizaatii dur jedhanitti yookaan immoo riijinii isaan hiraa jiran Oromiyaa 3-4 jiranii akka sana godhuudhaaf jiraa jechuudha. Kanaaf uummatni Oromoo mootummaa amma jiru kan dagatan kan of dagatee fi inni isin anatu isin bakka bu'aa isin keessaan bahee kan jedhu kan ilaalamuu qabu waan inni godhaa jiru. Tokkittiin kan amma namni tokko na fuuldura dubbate namni Oromiyaa bulchu mootummaan Oromiyaa yeroo biyya biraatii naannoo biraatii faannoon dhufe Oromoo cidha irratti yeroo ajjeesu lafarraa buqqisee lafa isaanii yeroo fudhatu Oromoodhaaf dhaabbatee jara loluu dhiisi kanatu ta'e jedhee himuullee dubbachuullee hin danda'u. Suni maaliif kan ta'u? Kana godhuu barbaada mootummichuu Oromiyaa diiguudhaaf barbaada. Indirectly waan inni godhu godhaafii jiru kanaaf callisee ilaala. Kan kana ta'ee fi har'a as baatanii uummata keessaniif sagalee ta'uu keessaniif galatooma. Gara fuulduraas itti fufuu qabna. Uummatni keenya ofirratti falmachuu qaba. Nama tokkoon qabu nama isaaf dhaabbatu namni ala jirus mootummaan ala jirus rakkoo Oromoon keessa jiru hin beeku dhaabbachuuf hin dandeenye nuti tokko taanee qabsoofnee jennaan gabrummaa jalatti hin hafnuu hin qabsoofnaa qabsoon Oromoo itti fufaa Oromiyaan ni bilisoomti galatooman. Baay'ee tokko itti gammada hammam akka dhuftan. Wanta akkasii kun itti fufuu qaba. Gaafa nama uummata asitti hin baane ilaaltan diskareejii ta'uun jiraachuu hin qabu. Uummata keenyaaf gadi baanee akka kanatti ani I do get a little relief. Uummata dhumaa jiru sana waan narraa eegamu tokkoon godhee jechuudha. Iddoo kanatti yeroo keessan fudhattanii mana keessanii baatanii uummata dhumaa jiru kanaan sagalee ta'uudhaaf deema gaafa jettan waan isinirraa eegamu tokko godhaa jirtu jechuudha. Kanaaf kan isinirraa eegamu gochuun itti fufuu danda'uu qaba.
we gotta continue to support and be a voice to our people back home. So kanafi kana caalaa jabaannee uummata keenyaaf qabsaa'uu qabna, sagalee ta'uu fi qabna. Mana gotu maqaa keessan naa himtu attam jirtu nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u. Baay'ee galatoomaa guyyaa har'aa waxabajjii 27 yookiin Juun 27 maayinni US State Department haajaa alaa Ameerikaa biratti wal agarree wal hiriiraa fi maaliif iddoo kanatti argamtanii mee isaan naa jalqaba. With the drone. This has to stop. Again, this will never stop the way we are now. We gotta continue fighting for this terrorism to stop in Oromia. For the killing to stop in Oromia. For the genociders out of Oromia. We're not just saying it, we have to do it. We have to walk the walk. If we want the Oromos to be free, if we want the killing to stop in Oromia, there must be a fight. We will never get that freedom. We will never get that justice we're demanding by not doing anything. So we gotta continue fighting for our freedom. Oromo jirtu! Oromo jirtu! Bisi jirra miti! State Department fuuldura uummanni keenya kufuutuu danda'anii dhufanii hiriira turan. Nu garuu carraa kan argannee hawaasa keenyaaf sagalee ta'uudhaaf as hin jirru. Kanaaf warri addana jirtan guddaa galatoomaa amma sagalee keenya kaafee hawaasa keenya du'aa jiru afaan bineensaa jala taa'ee du'aa jiru sagalee taana. Justice now! Justice now! Respect! 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 Release! Release! All! Bosona keessa jiru isaan kabajamanii har'a kun kan argame waan dhangala'eef kuni ta'uun kun of gowwomsu boruu dhaabbachuu danda'a kan isaan amma warra kana galateeffachuutu nurra jira Oromoon baanii too hiriira ba'uu No justice in Oromia. anas immoo hoo dubbannu No peace maal in barbaadu Ethiopia. jaastisii barbaadu jaastisii miti kan barbaadu firiidamii No barbaadu peace in East Africa. namni baay'een na aarsa No peace in East Africa. gaafii jedhu No peace in eenyu Oromia. gaafadha akkamitti gaafadha No peace afaan in kee Oromia. dubbachuudhaaf gaafii gaafadha No gaafadha justice in Ethiopia. lafti keenya gareen gaafattu kana kuni lafa keenya namuu siin kennu In Oromia. kan yeroo baay'ee nama baay'ee biratti maalan Solution yeroo in baay'ee Oromia. Support namni na independent jiraatu investigations. namni lamaan tokko as Support independent necessary investigation. is a blessing We demand justice. We demand justice. We demand justice. War no. War no. Peace yes. War no. Peace yes. Oromo. March for freedom. Oromo. March for freedom. Stop human rights. Violation in Oromia. Stop human rights. Violation in Oromia. Stop extrajudicial killing in Oromia. In Oromia. Stop crimes. Baay'ee fayyaa ta'u ulfaadha. Nagaa jirtu Sheek. Nagaa akkam fayyaa keessanii? Nagaa galata Waaqayyoo. Amma guyyaa irraa State Department fuuldura jirra dhimma haajaa alaa Ameerikaa. Maaliif addanatti argamne? Maaliif argamtan isin?
Ani har'a wanta kanatti argamee fi hiriira nagaa bahuudhaa fi uummata sagalee hin qabne sagalee ta'uudhaa fi haqa sarbamee fi namoota seera ala ajjeefamanii fi akka independent investigationiin waan kana hordofu gochuudhaaf dhiibbaan akka irra kaa'amu taasisuudhaa fi keessattuu battee urgeessaa nama nagaadhaan hin qabsaa jedhee biyyatti eegee adda bilisummaa Oromoo deebi'ee kaasee nagaadhaan absoluut nagaadhaan waraana hin jenne kan maal hin jenne nagaadhaan qabsaa'aa jiruu fi nagaadhaan karaarra deemaa jiru fuudhanii dhabamsiisuuf ajjeesuu fi seeraan immoo namni isa ajjeese kan hin qabamneef kan hin hidhamnee fi miidhamni irra ga'e kan haqi isaa bakkee hin baane namoota akka isaa namoota hedduutu isa fakkii maqaa kaafu malee namoota hedduutu akkasitti du'ee jaraa fi sagalee ta'uudha ammallee namoonni hidhamanii hogganoonni Oromoo hidhaa keessatti yeroo dheeraadhaaf hidhamanii manni seeraan nagaadhaan peaceful manatti galan jedhee gadhiisee garuu manni hidhaa mootummaa gadhiisee hidhaa keessatti kunis seerumti biyyichaa waan sarbamee fi seerri akka karaa irratti deebi'u gaafachuudhaa fi inni sadaffaan ammas manni Oromoo nagaadhaan biyya isaa keessatti qotatee buluu, nagadee buluu, qabamee dhabamuun, ajjeefamuun, qotatee jiraachuu dadhabuun miidhaan kun hundumtuu uummata nagaa irratti waan ga'eef haqi ilma namaa waan hin eegamneef human rightiin biyya sana keessatti akka lafa qabatu gochuudhaa fi biyyoonni gurguddaan akka Ameerikaa ammatti dhufnee iyyaa jirru kun humna waan qabanuu fi gargaarsa waan kennanuu fi humna isaanii kanatti fayyadamanii wantoota akka hojiirra oolu akka taasisan sagalee keenyatti dhageessifnee jara yaadachiisuudhaaf baanee jira. Baay'ee galatooma waan isin jettan kun baay'ee waan qaaliidha barbaachisaadha. Gaaffii tokkoon qaba garuu amma maanni lafa dhugaan hin jirree lafa maaninni dhugaan iddootti hin deebi'ini nagaan iddootti deebi'uu hin danda'u jedha Oromoon. Amma biyya sana sobatu bulchaa jira. Warra humna qabutu humnaan bulchaa jira. Warra humna qabaatee sobaan biyya bulchaa jiru kana gab godhanii utuu isaan iddoo sana qabatanii jiranii isa isin amma jettan kana sadan bakkaan ga'uun hin danda'ama attamitti yaaddu? Dhugaatti nagaadhaan qabsaa'uu jechuun yoo jarri jiraatanis karaa nagaatti akka deebi'an taasisuu fi uummanni Oromootis ta'ee uummanni biyya sana keessa jiru haqaan walitti dhufee walirratti dubbachuudhaan haqa isa sobaan nama barbaadan walitti qabanii dhimma biyyaa irratti taasa'aa jirra tun ta'in haqi namaa eegamee sirnaan walitti dhufanii yoo waliin haasa'anii wanti hin hiikamne hin jiru. Akkasuma biyya keessatti dhaabbileen siyaasaa maqaa Oromootiin jiran filmaata irraallee qooda hin fudhannu kan jedhanii fi wannachi waan haqaan walitti taanedha. Kanaaf sun akka haqatti deebi'u biyyi kun amma gargaarsa jira. Kan isiin alaatiin gargaarsa kana yoo sin kana hin goone gargaarsa hin kennine kan sirnaan walitti kottaa yoo jedhame jarri amma walgahii adda addaarraa sababa haqni hin jirre sababa mirgi hin jirre keessaa dhiisanii bakkee tafanii haqa barbaachisu sun guutamee seerri barbaachisu irratti haasa'amee sirnaan walitti dhufanii yoo dubbatanii hiikaa argachuu danda'a. Kanaaf inni akkasumaan namoota addunyaa dhaggeessifachuudhaaf namoonni walitti qabanii nagaa dubbataarra jechuurra waan haqaatii fi uummata dubbiin kun ilaalu walitti qabanii akkasiin walii haasa'an gaariidha. Kanas immoo kan dhiibbaa gochuu irratti danda'u mootummaan gurguddaa akka biyya kanaa jiru horiidhaan jara tuffuu fi jara akka jiraatan taasisu waan ta'eef iyyannaan nu jaratti kennannu tokkoffaa miidhama uummata keenya irratti gahaa jiru mormachuu keenya bara rikoordii lama akka kaa'anuuf inni sadaffaan immoo sagalee isaanii kana
sirrii isaaniitiif kenna nurratti humna addunyaa irratti qaban nurratti hirkatanii dhiibbaa akka jararratti taasisan gochuudhaaf kanaaf yoo wanta akkasii addunyaan nu bira dhaabbatee waan akkasii hojjechuu danda'e wanti hin qajeelle hin jiru. Baay'ee galatooma. Gaaffii dhumaa tokkoon qaba. Amma naannoo jiraannu kana namoonni amantii adda addaa bakka bu'an hedduutu jiru. Namoonni amantii Islaamaa bakka bu'an, waaqeffataa bakka bu'an, amantii Kiristaanaa qomoo adda addaa bakka bu'an jiru. Yeroo baay'ee yeroo akkasii ta'u kana namoonni amantii adda addaarra jiran kun baay'een isaanii hin argaman. Dhaamsa maalii qabduuf isin akka nama amantii geggeessu tokkotti? Ani dhaamsi an qabu nu bakka kana jirru waraana labsuudha asin dhufne haqaaf mirgi sarbame kuni mirgi abbaa mirgaatti haa kennamu jechuu gaafachuu dhufne haala nagaadhaan qabsaanu kana keessatti namni hundinuuyyuu mirga isaa jalaa cabe gaafachuudhaaf hiree qaba. Hiree kana irratti immoo ilmi namaa tokko as keessa namni jiru biyyaas nama qaba. Biyya keessatti waan adeemaa hundumaa hin dhaga'a. Kanaaf nagaadhaan yaa jaran warri karaarraa dabdan karaatti deebi'a. Warri seera cabsitan seera keessan kabajaa jedhanii gaafachuun waan nama saalfessuu fi yookaan immoo waan nama qaanessu waan hin taaneef haqa gaafachuu Rabbi sin jaallata. Amantiin hundi kan uumame lafa addunyaa jiru kana keessatti haqa akka dhaabbatu taasisuudhaaf ilmi namaa utuu tokko haqa isa tokko hin sarbin waliin nagaadhaan jiraachuu akka danda'u barsiisuudhaaf. Kanaaf mirga cabe kana eeggachuudhaaf warri amantii gaggeessanuus ta'ee warri amantii hordofan hundumtu asirratti argamanii mirga keenya kanatu cabee mirgi keenya bakkatti deebi'u jedhanii gaafachuu wanti isaan dhowwu waan hin jirreef namuu asitti argamee mirga isaa kabachiifachuu qabaa. Sagalee isaa dhageeffachiisuu qabaa. Sagaleen akka loluuti. Sagaleen mataan isaa lola. Lola maaliiti? Lola nagaadha. Nagaadhaan qabsaa'uutti jirra. Nagaadhaan gaafachuutti jirra. Kana jennaan namni hundinuu mirga isaa dhufee nagaan gaafachuu hin danda'a. Kanaafuu qooda fudhadhaan isiniin jedha. Baay'ee gaarii. Gaaffii dhumaa tokko isin gaafadhamee isaan makaastani kanaan. Akka amantii Islaamaatti namni tokko mirga isaa fi yeroo haala akkamii keessatti qawwee kaasee nama isa mirga isaa sarbuu dhufe tokko ofirraa deebisuu qabu. Dhugaatti mirgi namaa egaa maal jedha nam tokko mirgi kan kee maatiirraa jalqabaa maatiitu ammas biyyatti ol guddata. Maatii kan kee yoo namni dhufee fakkeenya haadha manaa keessirraa fudha yoo jedhe yoo namicha sana loltee irratti ajjeeftee yookaan irratti duute ati kan jannataati jedha. Ammallee qabeenyaati qabdu namni si saamuu yoo dhufe qabeenya kee hambifachuu jettee yoo lolte yoo ofirratti duute ati kan jannataati jedha. Egaa kanaaf qabeenyi haga biyyaatti adeema biyya kan keellee yoo namni si sarbee biyya kan kee hambifachuudhaaf ati waan dandeessu hundumaanii qabsaa'uun waan dhowwaan qabnee fi namuu kanaaf namni haqni koo sarbameera mirgi koo saamameera jedhee amanu hundumtuuyyuu iddoo kanarratti argamee gaafii isaa gaafachuu hin danda'a jechaadha. Baay'ee galatooma hedduun isin galateeffadha. Galatoomaa Sheekee Jukooti lubaan jedhe sanuma. maqaa Oromoon dhiigaan as ga'es dhiigaa as ga'es jedhan. Dhiiga isaatiin as ga'e. Tola rabbiitiin as ga'e. Akka diina keenyaatiif Oromoon hin jiru sila. Kanaaf jedhaniiti nama Haacaaluu Hundeessaa waggaa 4 baranaa nurraa ajjeesan. Ergasii qabee ajjeechaan hidhaan daran jabaatee itti fufe malee nurraa hin dhaabbanne. Qabsaa'uunis qabsootonni keenyas akkasuma yeroo kamiin iyyuu caalaa jabaatee itti fufee jira. Isinitti hin fakkaatin. Namni gadi ba'ee sagalee hin ta'in malee namni iddoo kanatti nama kuma arguu dhabnu malee qabsoon Oromoo walabummaan Oromoo bilisummaan Oromoo mirkanaa'uudhaaf daran yeroo kamiyyuu caalaa haala baay'ee mijataa haala baay'ee qabsoon kun itti jabaatee jiru. Abbootiin keenya warri qabsoo kana keessa waggaa baay'eedhaaf turan Oromummaa isaaniirraa kan maqaan irraa jijjiiramaa lafa isaaniirraa buqqa'aa ari'amaa barumsa barachuu dadhabaa
asgaan qabsoon kun haala kamiin keessa akka jiru nutti himaa jiru. Qabsoon finiinee itti fufee jira. Jabaannee qabsoo kana galmaan gaachuun it's up to you and me. Generation keenya irratti miti kan laafu generation keenya irratti hin xumurama malee. Kanaaf qabsaa'onni Oromoo yeroo kamiin iyyuu caalaa Oromoo baraaruudhaaf ofii akka shaamaa baqanii nuuf ifa ta'uudhaaf nuuf qabsaa'aa jira. Yeroo kana yeroo kamiin iyyuu caalaa jabaannee sagalee uummata keenyaa ta'uu haa ta'u. Twitter space irratti dhiyaannee waan Oromiyaa keessatti ta'aa jiru tokkoon keenya tweetii gochuudhaan haa ta'u. Qabsaa'ota keenya bira dhaabbachuudhaan haa ta'u. Kallattii adda addaatiin uummata kana baraaruun nurraa eegama. It's not the politics. Oromoon politikaatti hin jiru. Siyaasa keessa hin jirru. Yeroo political party 15-20 qabaannutu jira. Warri akka Jibuutii fa'aa uummata miliyoona 2 ta'anii political party 3 qabu. Norway miliyoona 10 taateef political party 8 ol qabdi. Political party 20 qabaachuu danda'a Oromoon. This is a crucial time for the Oromos. Xumura ittiin goonu yoo ta'e amma. Qabsoo kanatti xumura ittiin goonu yoo ta'e kana caalaa abbootiin keenya sila obbo Abarraanis luba Saamu'eelis maal jedhan barumsi har'a kutaa tokko qabee afaan Amaaraa akka ta'u godhamaa jira. Isuma itti Yalaataa Addasaa Birruudhaan Oromoon yoo barate akka galaanaa nurra galagala jedhan akkamittiin rifarsii akka godhan rakkatanii itti jiru amma. Systematic genocidein drooniidhaan haa ta'u. Dukkana keessatti deebisuudhaan haa ta'u. Oromoo irratti genocidetu gaggeeffamaa jira. Oromoo kana dukkana keessatti yoo hambifne malee Abiy Ahmed had said through Daniel Kibrat. Nama waggaa 10 olii ajjeefamuu akka qabu irratti murteeffataniiru isaan. Dhiirri waggaa 10 olii dhumuu qaba jedhaniiru. Kanaaf waraanatti kan isaan ergaa jiran ijoollee waggaa 14, 16, 15 erganii akka isheen dhumtu godhaa jiru. Waraanatti erganii. Warri qawwee baachisanii isaan erganillee maaliif akka deemtu hin beektu. Garuu hadumaniidhaaf ergaa jiru. Dhiira Oromootu dura dhaabbate. Oromoo barateetu dura dhaabbate. Oromoo eenyummaa isaa hubateetu dura dhaabbate. Kanaaf Oromootu kana keessa deebi'ee qaba jedhanii Biraanuu Naggaa har'a. How in the world you expect 3% of the Oromo population to pass high school examination? Kun ta'ee jedhamee Oromoo irratti waan godhame miti kun. Ta'ee jedhamee Oromoo irratti Oromoo dukkana keessatti hambisuudhaaf. Oromoon yoo barate nurra galagala. These people are consistently against the Oromo people for the last over 70, 80 years. Nutu burjaaje malee isaan kaayyoo isaanii irraa hin maqne. Nutu wal sakaalee wal kuffisa malee isaan waan godhaa jiran beeku. Har'a biyyattii sana kan utubee jiru gabrummaa kan Oromoo irratti utubee jiru gabrummaa kan Oromoo irratti tiksaa jiru ani Oromoodha isa jedhu afaan Oromoo haasa'u. Kanaaf Oromoon burjaaje. Isaan waan godhan beeku. Oromoon kana keessatti hafuu qaba. Oromoon garboomuu qaba. Afaan isaa dagatamuu qaba. Afaan isaatiin barachuu qaba. Akkam taatanii yeroo keessanii yeroo keenya high school examii kun harkan diinee qadudha. Azaabadhu akka aduu si guunne. Kana keessatti deebisuudhaaf. Amma immoo obbo Baqqalaa wajjin hin jira. Obbo Baqqalaa guyyaa har'aa gaa'oo wajjii 27 haajaa alaa Ameerikaa biratti biiroo biratti wal agarre maaliif iddoo kana dhuftan? Iddoo kana guyyaa har'aa kan dhufnee jirru uummata keenya biyya keessa mootummaan nama nyaataa kun ajjeesaa bitaa jiru kanaaf sagalee ta'uudhaa fi addunyaa kanattis immoo rakkina isaanii himuudhaa fi asitti wal geenyee jirra jechuudha. Kan dhageessisaa fi kan haasa'aa jiru kan gochaa jiru. Baay'ee gaariidha. Haala ammaa kana keessatti wantooti cimaan biyyi alaa beekuu qaba jettanii yaaddanii waan attamiiti? Biyyi alaa kun kan inni beekuu qabu tokkoffaa sistemaatikaalee uummanni biyya sana keessa jiru
Oromoon keessumaa Oromoon silently mootummaa nama nyaataa sanaan kaadree isaatiin lafa jirutti ijoollee xixiqqoon jaarsi gurguddaan dubartiin dhiirri utuu hin jedhin manaa baasanii karaa irratti ajjeesanii waraabessa akka nyaatu bineensa akka nyaatu gochaa isa jiran sana addunyaan kun beekuutu irra jira. Waan biyya sana keessatti ta'u dhoksaadhaan kan isaan godhan kun saaxila bahuutu irra jira jechuudha. Amannaa kan immoo addunyaa kanatti ibsuudhaaf immoo ni xiyyeeffachaa jirus immoo kanuma agarsiisuudhaaf fi kanuma beeksisuudhaaf. Kanaaf uummanni keenya inni biyya keessa jiru dhugaadha. Gadi bahee waa dubbachuu hin danda'u. Hiriira gochuus hin danda'u. Yoo gadi bahee waa tokko jedhee yeruma sana kan dhufee karaa duubaan dhufee kan isa qabee isa ajjeesu karaa isaa hambisu hin beeku. Sababa kanaan warra alaa jirru atleast lamni warra bilisa qabnu kuni addunyaa kanarratti beeksifnee addunyaan kun biyya sana keessa waan deemaa jiru akka gaariitti akka hubatu barbaanna jechuudha. Maaliif mootummaan sun gaarii fakkaata yeroo afaan isaatiin dubbatu garuu immoo kaadree adda addaa lookaalii lafa lookaaliitii hamma gubbaatti caasaa uummata sana kan ajjeesaa jiru yaa ta'e kun hundumtuu ifa ba'uutu irra jira. Kanaaf addunyaan dhuguma nagaadha jedhee gargaarsa adda addaa kennuufii danda'a. Garuu gargaarsi addunyaa kanarraati mootummaan sun argatu tokkoffaa qawwee ittiin bitataa, lammaffaa diroonii ittiin bitataa. Kun hunduu kan godhamu kan bitatamu uummata sana ittiin fixuudhaaf kana kan isaa. Addunyaan kunis kana barbaadu. Ga'een addunyaa kanarratti maal jettu namoota biyya alaa kun positively akka isaan waan nu godhan waan nu barbaannu. Negatively immoo akka isaan godhan waan nu hin barbaanne waan attamiitu bakka barbaanne sanaan nu ga'a. Egaa kan uummanni addunyaan kun nu gargaaru jennee kan himannu kan isaan pozitiivii nu gargaaru irra jira kan jennu biyya sana keessatti nagaan dhufuu kan danda'u mootummaan nagaa ta'e yoo jiraate qofa duwwaadha. Kanaaf waan biyya sana keessatti ta'u addunyaa kana mootummaan addunyaa kun hubatee dhugaa isaa baree dhugaa sana itti himnu kana hundumaa hubatee akka uummata keenya bira dhaabbatu barbaannaa jechuudha. Akka uummata keenya gargaaru barbaanna. Utuu dhugaa irratti hin hundaa'in mootummaa amma jiru sobaan isa gargaaru kana akka dhaabu mootummaan sun immoo uummata kutaa akka jiru akka gaariitti hubatee uummata sana kuffamee bira dhaabbatu sana dhumaa jiru sana bira akka dhaabbatu barbaanna. Kun immoo maalinni biyya sana keessatti addunyaan kun intirestii mataa isaa qabaachuu hin danda'a. Hornoo fi Afrikaa kana keessatti garuu intirestiin isaas immoo kan inni itti xiyyeeffatee jiru sunis immoo kan eegamuu fi danda'u kan jiraachuu fi danda'u kan innis immoo argachuu danda'u yoo biyya sana keessatti nagaan jiraatedha. Nagaa jiraachisuuf immoo warra nageenya barbaadu sana bira dhaabbatu kan inni fiixaan baafachuu danda'u. Kana akka gaariitti akka hubatu barbaadna. Baay'ee gaariidha. Amma akka beeknu biyyi sun gargaarsa biyya ambaa malee mootummaan sun dhaabbachuu hin danda'u. Ji'a sadiiyyuu turuu hin danda'u. Hin danda'u maaliif akka inni dhaabbachuu hin dandeenye tokkoffaa uummata ijoollee xixiqqoollee gara waraanaatti ergaa jira. Mana barumsaa akka hin baranne gochaa jira. Warri qonnaan jiraatu akka hin qonne gochaa jira. Gadi baasee ajjeesaa jira. Baqee isaanii irraa horii isaanii irraa ajjeesaa jira. Midhaan isaan hojjetanis immoo qotatanis immoo gubaa jira. Kanaaf waan biyya sana keessatti oomishamu hundumaa ija balleessaa jiruu fi gargaarsuma addunyaa kanarraa naa dhufuun hin jiraadha kan jedhu abdii qabuu fi gargaarsa addunyaa kana immoo yoo irraa dhaabbate addunyaan kun waan inni nurraan ga'u kana hubatee ilaalee yoo gargaarsa kanarraa dhabe ji'a tokko dhiisitti torban tokko yoo akka hin turre beekamaadha kun. Kanaaf addunyaan kun mootummaan addunyaa kana kan akka gaariitti akka hubatu barbaanna. Maaliif mootummaan sun kan inni jiraatu gowwoomsee addunyaa kana gowwoomsee gargaarsa biyya sanaatiin addunyaa kanaan jiraachuu kan inni barbaadu kana kan inni xiyyeeffatee jiraatu jirus jechuudha. Kana addunyaan kun hubachuutu irra jira. Nagaanis immoo akka dhufu gochuudhaaf kana beekamu kana kan ibsuu dandeenya barbaanna. Baay'ee gaariidha. Hedduu galatoomaa. Ga'een saba keenyaa waan kana irratti hundumtuu ga'ee qaba. Namni saba biyya jirus ga'ee qaba. Biyya alaa kan jirus ga'ee qaba. Gaaffiin kun tokko namni hundumtuu ga'ee isaa raawwachaa jira. Lammaffaa ga'een isaa maalidha? Tam gochuu qabna? Maal gochuutu irra jira?
Ila gaheen keenya gaheen hundumtuu qabsoo keessatti dhuguma gaheen qabaa qabsoo kan godhee uummata tokko bilisa kan baasu hunda miti garuu hundi immoo gahee mataa isaatii qaba. Warri biyya ala jiru kunis tokkoffaa warra biyya keessatti qabsoo godhaa jiru sana akkaataa itti gargaaruu fi akkaataa bira dhaabbannu qopheessuun nurra jira. Gahee keenya ba'uun nurra jira. Nuti biyya alaa teenye waan uummata keenya irra ga'u addunyaa kanatti ibsuudha. Gaheen keenya kanadha. Politikaa biyya sana keessatti jiru, mootummaan biyya sana keessa jiru maal akka inni godhaa jiru kana biyya alaa kanatti saaxilu gahee keenyadha. Inni biyya keessaa immoo hamma danda'ametti tokko ta'ee dhaabbatee ijaaramee waan isarra ga'u kana mormuu danda'utu qabdu irra jira. Utuma du'uuyyuu, utuma ajjeesaniyyuu, utuma hundaa jedhaniyyuu tokko ta'ee dhaabbatee morme garuu mootummaan amma isaan ajjeesaa jiru kuni eessayyuu ga'uu hin danda'u. Maaliif uummata tokko ta'ee dhaabbate tokko waa tokkoyyuu gootu danda'uu hin dandeessu. Uummata loltee uumaa tokko waan yaadu sana fiixaan baafachuu hin dandeessu. Kanaaf uummanni keenyas immoo gahee isaa ba'achuudhaaf harka lafa jalaan isa ta'u, beeksisaan isa ta'u ijaaramee mootummaa sana dura dhaabbachuutu irra jira. Gaheen isaa kanadha. Baay'ee galatoomaa hedduun isin galateeffadha. Fayyaa ta'a. Fayyaa ta'a isinis. Warri haftan immoo ofuma gaafadhaa jedha. Gaaffii nuti isin mana teessanii uummanni keessan manni irratti gubachaa gaa'ela isaanii godhachuuf boombiin manni irratti cufamee boba'aa qe'ee isaanii irraa buqqa'aa warri jiran otoo jiranii maatiin keessan achitti dararamaa rakkachaa otoo jiranii yaa Oromoo maaliif mana teessu? Maal arganne? Maaltu nuuf dhufee? Biyya dhaquu danda'uu duwwaadhaan bilisummaan keenya deebi'e isinitti fakkaate moo akkanumatti keenyee uummanni keenya dararaan itti fufa jennee eegna? Uummanni keenya as jirru dhugaadhumatti wal bira dhaabbannee tokko taanee waraana keenya gargaaruutu nurra jira. Deebinee immoo uummata keenyaaf immoo sagalee ta'uutu nurra jira. Biyya dubbannee gaddu keessa jirra. Uummanni inni biyyaa afaan cuqqaallatee boba'aa, gubachaa, buqqa'aa, beela'aa jira. Ijaa ta'eef yaa Oromoo biyya ormaa jirtan isinitti haa dhaga'amu. Afaan tokkonnaa nyaata nyaattan. Aduu qabbanaa biyya qabbanaa biyya nagaan baatanii galtan keessan naa jirtan. Maatiin keessan maal keessa akka jiran otuma beektanii manatti callistanii hin taa'inaa. Idduma teessan immoo taa'aatii waaqas kadhadhaa fi ennaa baanee immoo sagalee ta'uun immoo nurra jirus ba'aa sagalee ta'aaf uummata keessanii. Ani dhugaa wanti jedhan hedduutu jira garuu isin hundumtuun beektu namni manas teessan asis jirtan ana caala beektu beekaadha jedhee miti kan hin dubbadhu waanuma keessi kiyya na dhukkubuuf hin dubbadha. Uummata keessaniif sagalee ta'a, uummata keessan rakkate bira dhaabbadha, waraana keessan gargaara. Qowaa keessaanii taa'anii achitti isaan maal hojjetu jechuun homaa gahaa miti. Nuti maal hojjenne jennes quba ofittis qabuutu nurra jira. Ijaa ta'eef uummata Oromoo wal malee homaa hin qabnu akkanumaaf waan bilisoomne nutti fakkaatee callisnee waan teenyuuf kuni sirrii miti. Jabaadhaa wal bira dhaabbadhaa tokkummaa keessan jabeessaan jedha. Egaa waaqni nagaan nu hojje nagaan nu haa bulchuu waliigaltee nuuf haa kennu jaalala nuuf haa kennu tokkummaa keenya nuuf haa jabeessu kan du'e lubbuu nuuf haa maaru kan dhukkubsate immoo Waaqayyoo nuuf haa maaru jabaa keenya nuuf haa bulchuu wallaalaa keenya nuuf haa beeksisu ijoollee keenya dargaggoo keenya Waaqayyo nuuf haa guddisu. Waaqni nu biraa dhaabbatu dhugaan kan waaqaati jedhanii dhugaan keenya hin badinii Waaqayyo dhugaa nuuf haa baasu jedha. Waaqatti ni yaada'anii ani waaqa kana xinneesseen kadhadhaa iddoon anan kisetti immoo waaqni guutee naaf haa dhaga'uun jedha. Injifannoon kan uummata Oromooti galatooma. Galatoomii haadha seenaa haadha siinqee akkuma kana namoonni lakkii anis waa tokko jechuun barbaada waan namummaa keessa jirru kana jettanii obbo Baqqalaa dabalatee achi as kottaatii waluma taasa'a.
Mee asaa maaliif akka adda kana dhuftan? Tole galatoomii. Duraan dursee warri argina jirtan kuni hedduu galatoomaan jira. Warri as jirtan kuni hundi keenya yuutaanaan uummanni Oromoo qabsoo gochaa jira. Qabsoo keessatti immoo bu'aa ba'iin akka jiru beekamaadha. Yeroo tokko duuba hafuu inni tokko immoo fuula dura yeroo deemu humna laafuun hin jira, firaastireetii ta'uun hin jira. Kanaafi bilisummaa keenya bira ga'uu dadhabne jettanii akka firaastireetii hin taananii isin yaadachiisuu barbaada. Maaliif qabsoo irra jirra jechuudha. Warri har'a addana dhuftan kuni you are the brave people who see the future bright of Oromia. Bilisummaa Oromoo fuula duratti warra argaa jirtan warri Oromiyaan biyya taatee dhaabbachuu dandeessi. Oromoonis bilisummaa isaa gonfatee guddattuu fi daraartuu gidduun dhaabbattee jedhu ani akka ilaalcha kootti biyya Itoophiyaa sana keessa mootummaan jira jedhee hin amanu. Maafiyaa jira jedhee amanu. Warra humna isaatiin akka barbaadetti gara inni barbaade malee gara seerri jedhutti kan uummata bulchuu hin barbaanne gara jedhutti immoo waan barbaadetti immoo uummata akka barbaade ajjeesee gidirsee hidhee lafarraa duguugee waan inni jedhu sana qofa duwwaa akka inni fudhatee mootummaa sana isa jiraachisuuf kan biyya sana hojjechaa jirudha malee mootummaa miti. Oromiyaas haa ta'u Itoophiyaas haa ta'u mootummaa hin jiru. Akkasitti amana. Namni kan mootummaan jira jedhee amanuu danda'a. Inni kaan immoo haadhuma isaayyuu mootummaa Oromiyaati. Mootummaa Oromooti kan biyyaa jiru kan bulchaa jirtu jedhee amanuu danda'anii garuu akkasitti hin amanu. Abiy Ahmed maafiyaa liideriin suni kan inni gochaa jiru uummata Oromoo lafarraa duguuguudhaaf dhiyoo kanallee kan inni jechaa jiru ijoollee umuriin namni guddaa waggaa 10 ol makiinaa kee barbaadense irra jira. Ijoollee waggaa 10 gadi immoo eessattiyyuu sammuu Itoophiyaatiin bilcheessinee jiraachifnee guddisuutu nurra jira. Akkasittiin Itoophiyaa kan hundeessuu dandeenyu kan jedhu dhibbaa dhibbatti kanatti amana. Gara deemuttis immoo kan inni godhaa jiru kan inni ijoollee yaa'anii mana barumsaatiin baratanii gara fuula duraatti tarkaanfii godhee kan inni barnoota irrattis akka kufan kan godhu ijoollee kana chooyizii isaan qaban miliitarii keessa galuu qofa duwwaadhaan hojjaa isaan argachuu danda'an jedhee kanatti amanuu fi kuni maal inni kan agarsiisu ijoolleen kun immoo miliitarii keessa dhaqanii galanii akka lolanii yookiin immoo akka waa ta'an utuu hin ta'in sistemaatikaalii karaa ittiin ijoollee kana lafarraa duguugee ijoollee Oromiyaa fi yaadee jiruu fi sana hundeeffateetu kanarraan kan ka'e hunda kana gara miliitariitti ergaa ijoolleen kun immoo ji'a 3 ji'a 2 tireenii ta'anii dhaqanii yeroo achi dhaqanii waan godhanii nagaa jirtu harmee seenaa yookiin akka kennu yookiin kuni maal agarsiisa baay'ee galatoomaa. Har'a kunoo guyyaan har'aa waxabajjii 27 Juun 27 kan wal agarre hiriira haajaa alaa Ameerikaa biratti biiroo isaanii biratti wal agarre. Sababni isin adda adda agartanii maalidha? Isaan jalqabnu. Uummata qaroo ta'an biyya sanaaf kan biyya sana gochuu danda'an jiraachuu danda'an sana hundumaa kan barbaadu uummata keenyaaf sagalee ta'uudhaaf. Kanaaf uummata Oromoo kan baasu maalinni bukaa jiru waan tokko qofa duwwaa warra biyya alaa jiru kun rakkina uummata keenyaa addunyaa kanatti hin ibsinaa hin beeksisnaa hin barsiifnaa addunyaan kun immoo akka gaariitti rakkina keenya akka hubatu hin goona. Garuu kan nuyi gochuun irra jiru karaa tokkittiin duwwaan kan namicha maafiyaa ta'e sanarraa bilisa nu baasee Oromiyaa dhaabbachuu kan dandeenyu yoo lollee yoo tokko taanee yoo dhaabbanne qofa duwwaa kana qofa duwwaadha. Lola qofa duwwaadha kan bilisa mul'isu kan biyya keenyas immoo bilisa irraa akka jiraannu gochuu danda'u. Kanaaf warri ala jiru haa gurmaa'u
Tokkotaanee haa dhaabbannu yoo dhuguma biyya keenya hin jaallanne ta'e yoo Oromiyaan jiraachuutu irra jira jennee yaadnu ta'e yoo Oromummaan keessatti dhalate kana hin falmanne yoo ta'e tokkotaanee haa dhaabbannu lafa argamu hundaatti dhiyaannee afaan jedha. Warri biyya keessaa immoo utuma rakkatanii utuma jiraatanii utuma namichi sun asii gadi isaan qo'ee isaan fixaa jiru iyyuu homaa tokko jala dhaabbachuu danda'a. Abiyyi kan inni xiyyeeffatee jiru maaliif Oromoodha. Oromoon fichisiisa jedhee kan inni jeneraal hunda lafa kennee fi miindaa dabalee fi akka sana qaqqabeetti jiraatan immoo Oromoo lafarraa akka isaan dhuguugan kan godhaa jiru sistemaatikaalii. Kanaaf warra isaa wajjin jeneraala ta'anii adda isaa ta'anii uummata Oromoo fixaa jiran kun borichi isuma wajjin fannifamu kun beekaadha. Oromiyaan immoo bilisa hin baati. Baay'ee galatoomaa. Naannoo jiraannu kana naannoo Washington DC Oromoo hedduutu jira jedhama. Lakkoofsi Oromoo guddaadha. Iddoo kanatti kan argame nama baay'ee miti. Isa kana yeroo laaltanii namoota adda addaa fi nama tarii dhaggeeffatu maal jedhu. Ammas wanti iddoo kana jirtanii af tokko dhuftaniitu adootannoo yeroon dheerataa deemaa jira. Already as jirtu hin deemina. As dhufanii nutti haasa'uudhaaf kadhuma jirra. Finfinneerraa dhufuutti jiru jedhaa jiru. Bakka kanatti argamtanii yeroo keessan hamma kana fudhatanii dhuftaniitu already hamma dhumaatti nu wajjiniin turaanisanii jedha. Namni rakkoo adda addaatiin immoo manatti hafe gaafa dhufanii nutti haasa'anii Dr. Baharuun dubartii adreesii godhu amma obbo Baqqalaan waan jedhan obbo Baqqalaan waan jedhanii inni ba'uu qabu haftu kontiinii sagalee uummata keenyaa ta'uun itti fufuu danda'uu qaba. Garuu yoo jabaanne malee yoo wal bira dhaabbanne malee yoo tokkummaa keenya cimsine malee yoo akka Oromootti walitti haasa'uu dandeenye malee ummatni biyya keessa biyya deemee deebi'ee Oromoorraa ajjeefamuun bilisummaa manni isaa irraa gubatu dhaabbachuu dhiisu dogoggora bara baraan nurraa dhaabbata. Garuu kan nuyi gochuu qabnu yoo dhuguma rakkoon keenya baay'inni Oromootu Oromoodhaaf rakkoo namoo rakkoon keenya warra impaayera sana utubaa jiru isa Oromoo Oromummaa isaarraa kan ka'e irratti xiyyeeffate namoo cimina ta'ee gaafa sana jennee walitti haasofnee gattanyee waliin mari'anne bakka tokko keenya soluushinii itti barbaada rakkoo keenya keessa jiru. Har'a garuu nama 20 miti asirratti kan argamuu qabu. Irra jiraachuu danda'a. Isin warri argamtan hedduu guddaa galata guddaa qabdu uummata keessan bira. Hundi keenya warri iddoo kanatti argamne uummata keenya biraa galata qabdu. Wanti tokko wanti nuyi achi kun jiraachuu dhiisuu danda'a. Sammuu keenya biyyuu uummata dhumaa jiru kanaaf gadi ba'ee sagalee barri deebi'e jechuun keenya nuyi fi kabaja guddaadha. Baay'ee gaariidha. Namoonni biyya deemaniitu biyya deemuu har'aan kan ka'e garuu yeroo kana asitti dabarsite nagaa argame kan namooti jedhan jiru jettan akka hubannaa keessaniitti namni biyya ambaa jiru kun ba'ee yeroo falmu warri biyya jiran iyyuu warri lubbuu isaanii itti wareeganii dhiiga isaanii itti dhangalaasanii lafee itti cabsanii lolan jiru. Warri lubbuutti wareegan jiru. Namni falmu waa'ee jireenya isaaf jedhee falma immoo maali falmiin Oromoo kun falmii attamitti hubattu? Qabsaa'ota keessan deeggaraa jirtu moo bilisummaa Oromooti. maaltu godhamaa jira jechuudhaaf Dhala dhufuuf maal maqaa keessan isin waamuu qabaa adda fuuldura warra dhaabbataa jirtan. Har'a kallattiidhaan soluushinii sana barbaaduun kan irra jiraatu meebii irra galgalaa jalqabee meebii koreen tokko ijaaramuu hin qabu. Meebii maaltu jira what the heck is going on with us? Maaliif walitti hin dhufnu? Maaliif qabsaa'ota keenya biraan dhaabbannu kallattii fakkaatuun kallattii uummanni keenya bilisa bahuu qaba jennee amannu. Wal hubannoo dhabuun yoo jiraate akkamitti wal hubachiiftu hayyoota keenya. Burjaajii uummata keenya keessatti uumee qabsoon uummata Oromoo akka duubatti deebi'u gochaa jira. Qabsoon uummata Oromoo garuu 5 taanu 10 taanu amma kaayyoon keenya bakka ga'utti namni duubatti deebi'u hin jiru. Oromummaan amma qabnutti Oromoon
Qabsoon kun bakka murteetti deebi'u jira. Bakka mootummaan Itoophiyaa hawwee kichuu gadi fuudhee jiruudhaan ajjeesuudhaan dukkana keessatti hambisuudhaan Oromoo ija jaamsuudhaan booddeen hambisuurra jiru. Qabsoon sana bira darbeera nama bira darbeera. Bakka eenyuyyuu itti kufachiisu sana bira darbeera. Kanaaf utuu isiniif danda'amee mataataan walitti fidama. Akkaataa irratti hojjetamu istiraatiijii baay'aadhaatii uummanni Oromoo qabsoo kana akkamitti akka finiinsuu qabu irratti hojjetaan falmanni uummata kan falmannu immoo bilisummaa keenyaa fi biyya keenyaa fi dhaloota dhuftu keenyaa fi jedhee kan amanu. Baay'ee galatooma jechi aluutaa kontiinuwaa jedhan jirani qabsoon itti fufaa qabsaan ni kufaa qabsoon garuu itti fufaa jedha. Kanaaf namni inni falmu kuni inni lubbuu isaa wareegu kunis waa'ee jireenya ofiisaa tun ta'een waa'ee saba isaatii waa'ee biyya isaatii walabummaa Oromiyaa bilisummaa saba Oromoo mirga isaa qabaatee biyya irratti abbaa ta'ee akka jiraatu isa jedhudha yaadi keessanii natti fakkaata akkatti dubbadhee kanaaf qabsoon itti fufaa jettu isinis. Qabsaan itti fufaa waan hedduu injifannoo argachaa jirra. Ijoolleen keenya of beekaa jiru, falmachaa jiru, bosona keessa kufanii kuffisaa jiru. Ijaa ta'eef waan duubatti deebi'u hin jiru. Qabsaan itti fufaa, qabsoon itti fufaa, injifannoo kan uummata Oromoo ta'a. Baay'ee galatoomaa haadha seenaa ulfaadhaa. Namoonni baandiraa Itoophiyaa dur dhaabbatu sana jala bahanii maqaan isaanii afaan Oromoo irraa afaan Amaariffaatti akka jijjiiramu gochisiisaa yeroo turan bira dhaabannee ilaallee agarree walii isaa illee otoo hin beekiin dinqamaa turre yookaan immoo namoonni kana xinnoo hubatanii waan kan akka wanta amma dhufnee addana dhaabannee iyyachaa jirru kanaaf nu dammaqsuu danda'aniiru. Yeroo Haile Sillaasee sanadha kuni an kana tahaa ture. Ufumaan barnoota barattoota gadi baasanii baandaa jalatti maqaa tokko tokko jijjiiraa turan. Amma achi deebi'ee mootummaan Dargii isa sana akkan taane baaree Oromoota tokko tokko ol baasee qabatee jeneraalota hundumaa qabatee lolatti cimse. Maali lolli sun? Lolli suni fedhii qabu jarri. Nuti fedhii keenya sana fedhii isaan qaban sana takkaa nuuf hin galle. Mallasisoo ta'e, Isaayyaasisoo ta'e. Fedhiin isaanii hundumtuu Oromoo irra jira. Maaliifi? Ta'u amma immoo obbo Galaanaa wajjin ni jira. Obbo Galaanaa guyyaa har'aa waxabajjii 27 yookiin Juun 27 jechuudha. Waajjira Ajaa alaa Ameerikaa biratti wal agarre. Iddoo kanatti maaliif argamtanii sarara naa eegallu? Waan baay'ee tarreessuu hin danda'amu. Har'a dhugaa kan gaddaa jirneefi sabni keenya biyyatti facaafatee hafamaa jira. Saawwan gashatee baasachuu, ufiisaa gadi ba'ee qaluu, manni irratti gubachuu. Kana hunda waan ta'aa jiru takkaan agarree beekni mootummaa sadii keessatti har'a inni mootummaa Oromoo jedhamu waan inni qabu argaa jirra. Kuni manatti gashee nama bareessisaa ta'e dhugaatti dhuguma nuti akkuma jarri jedhan waaqatii hin qabnu. Kanaaf mootummaan Ameerikaa maal akka godhuu barbaanna maal gochuu danda'a jettanii yookiin immoo maal gochuus ayyama jettanii yaaddu? Gadi bahanii namni gara digdamaa du'e tarkaanfachiisan jilbeeffachiisan harka laachisan. Oromoon kun dhihaa bahaa kibbaa kaabaa otoo bobba'e akkuma jeneraal Kamaal Gassuu jedhe dhuguma dhiiga jalaa dhaabuu danda'a. Kana beeku isaanis Oromoon gaafa mallas maal jedhe dubbiin otoo Oromoon gaafa Oromoon hundumtuu kan dhuguma taasisaa kaanii fi eenyu duuba tunneessuu danda'u.
kuni rakkoo kanaaf nama dhiiraatti quba qabuun barbaachisaa miti. Walitti garagallee wal loluu walitti daldaluu waan baay'ee gochuu dandeenya. Kan immoo dhufnee asitti miti mari'achuu qabna. Gatteenyee gallee gaaddisa gara akkuma barsiisa keenya akkuma aadaa keenya wal mariisisuu qabna. Kaayyoo qabna. Kaayyoon keenya sun jiraachisu saba Oromoo jiraachisu mataa keenyaaf ijoollee keenyaaf fedhiin biyya waraanaa tun ta'in siyaasa bareedhaan dubarree mayyuu rakkoo Oromoo sun lafa jiru baay'ee nama dhibamta. Namni xiiqii danda'a. Michiraan angeessu raaboo of qusannoo Oromoon michiraan akka beekamu hin qaban dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Akka dhageetti hangalanii ta'an akka isa dhagahuuma danda'an jedhe. Baay'ee gaariidha. Akkuma jettan maanni directly jara wajjiniin waan godhu irratti humna qaba. Karaa warra humna gara dhiyaa jedhamu Western Powers warra jedhamanii dhageettii qabu, dhageettii Ameerikaa qabu jarreen suni isaanitti gochuu danda'a. Warra meeshaatti gurguran illee Ameerikaa irraa dhaga'uun barbaadu dhiibbaa gochuu danda'a. Garuu baruma dheeraa kana keessa kan agarree mootonni Ameerikaas warra dhiyaa warri jedhaman kunis hundi isaaniiyyuu fedhii waa'ee iyyannaa sabaa dhaggeeffachuu, iyyannaa sabaa wajjiniin dhaabbachuu kanaa waan qaban hin fakkaatu. Akkamittiin hubattu kanas? Rakkoo xixinnoo jidduutti qabnu sana dhiisnee karaa kana kan jiru mari'achuu. Yeroo mootummaa kana wajjin hariiroo yeroo dheeraa walitti dhufnee haasa'uu danda'u yeroo dheeraa qabu. Communication baay'ee barbaachisaadha. Walitti dubbachuun akkuma tokko taatee jiraachuu barbaadu. Biyyi kun tokko ta'ee jiraachuu fi karaa waraanaa fi karaa jeequmsaa ta'een karaa mareetiin karaa mirgi sabaa eegamuun karaa dimokiraasii yeroo ooluun malee karaa humnaa akka taane gorsuu barbaadu gorsuu hima danda'u. Akkuma hayyuu keenya dhaggeeffanne waan dhaggeeffanne wanti maaliif inni jedhugaa mootummaa isaa hangoo barbaadu. Dhimma isaanii guutuu danda'u. Isuma mootummaarra jiru sana deeggaruu barbaadu. Waa'ee irraa barbaadu. Kanaaf dhugaa sabaa, mirga sabaa hindeessan jiru. Oromoon qabu sana jedhan fakkaata. Faayidaa mataa isaaniis yeroo baay'ee kan barbaadu namoota hin beeku. Mariin barbaachisaa marii irraa jalqabnu waliin haasa'uu. Akkuma amma jettani jarri humna ilaalu gara dubbiin itti deemtu ilaalu. Isa gochuuf immoo jabina keenyatu murteessa. Yoo nuyi jabaanne, yoo nuyi humna qabaanne, yoo nuyi mootummaa ta'uu danda'uu keenya itti mul'isne jarreen kun yeroo mootummaa ta'anii dantaa keenya nuuf eeguu jedhaniitu duukaa hiriiru. Kanaaf Oromoon humna ta'uuf warra kana irrattis dhiibbaayyuu gochuuf maal gochuu qaba jettanii yaaddu? Sirna noodhiisni amma maqaa barbaadu biyyatti jarri suni baay'ee gamanadha. Yeroo achi dhaqanii akka ajjeesanii iddoo sana qabatan. Fedhii sabaa warra dhiyaa kana isaan kunis guutuu hin danda'a. Kanaaf akka Oromiyaan akkas Oromiyaa waan gargaaru qabu. Dhugaa wajjin dhaabbatanii qabsoon Oromoodhaa jabaataa dhufeera. Akka amma jabaatee hin jabaatee hin beeku. Isa sana dhanuuti immoo guddachaas deema. Abdii qabna. Amma dhugaatti fedhiin Oromoodhaa. Amma karaa bahuun keenya gaariidha. Akka danda'amu Sinis wal'aansoo yeroo baay'ate namni baay'ate wal'aansoo deeggaraa jechuun walitti dhufee isuma walitti qabamte sanatu dhimmite hojjette waa humna ta'ee soosuu danda'a. Kanaaf hariiroon gaarii dhumadhaa garuu asitti gara hundaa inni kun itti fufuu qabaa dhaabbachuun qabnu
mootummaa dimokiraataa ta'e biyya sanatti ijaaree sabaaf sablamoota hundumaa qaqqabbatu kan bakka isaanii kabachiisu gochuu hin danda'amne kanaaf jira caalaas gabaachaa jira. Qabsoon Oromoo akka ammayyuu jabaateen beekuu jettanii inni kun anillee waliin galaa garuu walitti itituun Oromoo tokkoomuun Oromoo waliin dhaabbatee lafa barbaade sana ga'uunsaa jabaachaa deemaa jira. Yoo laafina qabate immoo akka inni jabaatu maal gochuu qabna jettu isinii. Sila lupa Samuel Baay'ee qabsoon Oromoodhaa jabaachaa jira. Dr. Baruun is doing the every Wednesday, every Wednesday, for the last 3 years, Wednesday, every Wednesday. Robi Yaunda, Namashan Namashan. Omata Kumaris, they go down in Kam. Garwood Mala, organized it over. Organized it, Mali, Toka, Juru, Namito, Kumanas, the Fedam, the Fedam, to organize it on a name or it's a name or in Mariani, Aka community. This is my wish. Oromoo teedhanii of soraa jiranii xiqqeeffannee baanee uummata keenyaaf sagalee taa'uyoota qabsoo kana keessa jiran where are we now? What do we belong to? Kadina muddeetu abbootumatti illee haasa'uudhaaf sunoota maajjajii hin jechaan kana leengoon hayyoota himee waliin mari'addaa gaasu beekamaniitiin akkamitti yoo walitti dhufneetu rakkoo keessa jiru kana barbaadanna kan jirullee reach out to our community send to your email and bilbila akkamitti mee walitti dhufneetu mee maalli jiru waan isinitti fakkaatu kan jedhu tokko isin jedhaani jaalaa sadeessuu barbaadu Dr. Baruun waan nu jedhanii already hamma tokko asirra addi istuun gidduu keenyatti argamtee addi istuun community duraanii ammas iddoo kanatti argamu seetu gara keessa arganneellee gara lamaatti dubbisni baay'ee gaariidha. gara waraana keessa garuu hedduu galatoomaa annan sila keessa jiru kana keessa yeroo jedhu aduu jechuu goonu Chachi jiru kana keessa lakki I'm going to continue to be a voice for my people. Jettanii gadi baatan. Wanti fedhe haa ta'u jaajila jiraatu ijaaman wanta illee jiraatu malee har'a bakka sanatti. Baay'ee galatooma. Hedduun sin galateeffadha fayyaa ta'a. Nama amsaalu jedhu maqaa isaa beeka. Barbaachisuu jenna maaliif amma hambisaadha. Hawwii. ani waan ati anaaf waa gochuudhaaf addana jirtan. Hundumti keenya namummaa keenyaan Oromoo ta'uu keenyaan darara argaa jirrutu jira. Isa immoo ofirraa qolachuudhaaf ofirraa deebisuudhaaf walgeenyee waa tokko hojjenne malee bara baraan garba taanee hafna. Kanaaf naangalu yeroo baay'ee yeroo wanta akkasii irratti wal agarra jennu namni keenya baay'een isaa maaliif akka inni gara booddeetti himamu
explaining gochuun xinnoo ishee salphaa miti. Amma akka jirutti garuu baay'ees immoo rakkisaa miti. Maaliifin akkas jedhaa namni afaaniin waa dubbatee biyya inni itti ajjeefamu keessatti nama tuqee miti, nama reebee miti, nama waa godhee miti, afaaniin ijaa waa dubbatu biyya inni keessatti du'u ciicannaadhaanii diina deeggartaa jedhamee kan mucaa kee utuu ati jirtu akkamitti inni dhaqee bosona gale jedhamee haadha abbaa jaarsa ijoollee fuudhanii biyyatti qalanitti nama akka batteedhaa lafatti afaanii maa dubbatteedhanii hoteela keessaa baasanii ajjeesanitti namni addanaa maaliif ba'uu didee komachuun dhiifa manaa godhaa malee aartii wallaalaa ta'uu keenyatti kan agarsiisu maaliifi namoonni baay'een addana jiru qe'eedhaa firoota qabu qabeenya qabu hin argu bukkee isaaniiti ollaa isaaniiti yeroo namni duguugamu yeroo namni ajjeefamu namni bifa isaa mul'isee asitti waa jedhee sirna sana mormee deebi'ee narra kadhee ijaa yaadu kun ta'uudhaaf hin danda'a. Horiidhaan bitamee kan jiru nu beekna hundumti keenya iyyuu ani dhiifa manaa godhaa malee iddoo tokko iddoo lamatti dhaga'eera namoota warra biyya keessaati paartiilee mormii keessa jiran oppoosii godhan keessa jiran shaantaadhaan horiin akka isaanitti yeroo kennamu baatu jiraatanii jedhu acheeliyuu dhugaarraa fagoo miti wanta akkasiidha. Namni fudhateeraa hin fudhannee miti kanan jechuudhaaf barbaadu wanta isin jedhu horiidhaan hundumaa bituun biyya sanaati har'a akkaataa jireenyaa ta'eera. Isaan birisoo kana hundumaa yoo ilaalle abdii kutachuu qabnu lakkoofsi keenya xiqqaa ta'e gara booddeettis deebi'uu nurra hin jiru. Haa ta'uyyuu malee akkamittiin akkaataa kamiinitiin wal'aansoo kana gara fuulduraatti fufsiisnaa jennee wal gaafachuus qabna. Keenya wajjiniinis mari'achuu qabna. Sistema tokko duwwaa, istiraatejii tokko duwwaadhaan iddoo barbaanne deemne yoo jenne probably yoo impossibilii ta'uu baate iyyuu rakkisaa guddaa ta'uudhaaf hin danda'a. Yeroo sun jalaa fudhachuudhaaf hin danda'a. Kanaaf maalan jechuu barbaade xiqqaadhumatti mee waliin mari'annu. Mee istiraatejii kan biraas immoo haa ilaallu. Tokko lama sadii isa godhannu. Gadi baanee dhuma dubbachuudhaan yoo inni nutti hafe immoo garbummaatti hafne jennee yaaduun nurra hin jiru. Isa kanadha maalidha oomishni inni qabnu inni ilaalu. Asirratti foorumii kanatti dhimma bahee kana ergaa keessumaa warra biyya jiranii fi kan inni himachuu barbaadu hin dhageenya amma karaa sooshaal miidiyaas firoota warra biyya jiran irraas akkamitti warri sirna biyyaa kana gaggeessan kun si'ana saba waadiyyaa keessa jira keessumaati saba badaa hin baranne wanta isatti naanna'ee jiru ofirraa fagaarsee hin agarreeni warri faannoo jedhamanii shaneerraas eeguufidhaa kan isaan dhufanii iddoo jiranii shaneensi balleessuudhaafidhaa jedhanii fa'aa barsiisu nama keenya. Namni keenya isa kana ulleeffatee baruu qaba. Shaneen jedhamu abbaa fedhe yoo sasaan shaneettiin jedhan maqaan sana warra eessaa kan dhufe beektanii fi waggaa 60 har'aa 70 har'aa ilmaan Oromoo beektoonni Oromoodhaa walitti dhufanii mirga Oromoo eegsisuudhaaf wal quunnamanii biyyaa ba'anii rakkana nuuf jedhanii dhiiga isaanii dhangalaasaa jiraatanidha. So jarri kunii har'a ta'anii bulguudha yeroo namni isinii jedhu hin amanina. Dhugaansaa warri isin fixaa jiru warruma isin biraa isin dhalaa jirudha. Kana jedhee sana dabarsee immoo yeroon waan jedhu yeroo nuyi itti dhaabannee shanee sana waliin jennu namoota keessumaan Oromoodhaaf hin jennuu fi Oromummaa keenyaan boonnannuu fi Oromoodhaaf kan hojjedha kan jennu yeroo itti dhaabuun nurra jiru darbeera. Ilmaan Oromoodhaa lafa jirutti kan beekuu qabnu jeeqamna biyya keenya keessa jiru seeraaf seerri akka jigu yeroo inni godhe
warri jireenya keenya jibban idduumaa kaasanii nu gubbaa jiran sun yoo mootummaa sana harkaan qabatanii kan dura dhumu harka warra mootummaarra maqaa Oromootiin taa'ee jiru. Isa kana wal shakkuus hin jiru, wal sobuunis hin jiru. Warri Oromoo ta'e maqaa sana baatee maqaa Oromootiin deddeebi'u biyya sana keessatti mootummaarra jiru harka waaqayyo isaaniitti fidiniiti yoo harka isaanii keessaa mootummaa sun ta'e warri mootummaa sana fudhatan isaan jira akka re'eedhaa qabeetti ta'anii warra harka achi keessa jiran sanatti. Kanaafi dhuguma Oromoo taate Oromummaatti dhumante yoo ta'e deebii kan nuyi argachuu dandeenyu rakkina keenyaa fi akka ilmaan Oromootti iddoo tokko dhaabannee mana tokko keessa teenye dombii tokkorra teenye waliin yoo mari'anne duwwaa. Isa kana akkuma ergaattan dabarfachuu barbaada. Haadha wanta jechuu barbaanne katabnee dabarfanneerra iimeeliidhaanis ergeera. Yoo amma yoona hin deemne yoo ta'e poostaadhaanis boru warra katabneefis warra koopii gooneefis hundumaa hin dhaqa. Wanti jechuu barbaanne ilma ga'a gurra nuyi barbaanne jira. Umaata kun shakkina. Maaliif akka namni gadi ba'ee nu arguu dideessa jedhu sana ani jireenyuma koo keessatti waa tokko speekuleetii gochuu jaalladhu. Maaliifi waaqa duwwaadha sammuu namaa keessa kan wanta jiru kan beeku. 90% of the time yeroo waa ciican yaadnuu fi reyaalitiin jiru akka waaqaaf lafaa garaagara fagaata. Yeroo baay'ee waliigaltee nu dhabsiisa. Maaliifi waa tokko ciicannee sirra dhaabannee murteessinaa tarkaanfii fudhannaa wanta dubbii sobaa irratti ta'a yeroo baay'ee ta'ee argama dhumarratti. Kanaafi maaliif nurkaa dhufanii fuudhuu didan isa jedhu ani analaayizii isiniin godhu hin dhufna jedhaniiti 12-15tti namni dhufee sin harkaa fuudhee jedhanii amma dhumarratti akkuma gartan dhufaniiti nama dhufuu danda'utu dhabame hundumtuu baay'ee bizii ta'anii ofiisii sana keessaa naan jedhanii nan amanaa jechuudha waan isaan shakkuu qabu. Kanumaan fudhannee har'aa fi wanta dhufneef asirratti xumurannee akkuma obbolaan koo sila jechaa turanii manatti deebinee rafuu miti wal waamnee maal wayya jamaa garamitti adeemna jamaa jennee wajjin haasa'uun dirqama keenyadha. Ulfaadhaa fayyataa. Galatoomaa kanoo gaa asumatti xumurraa har'aa fi